WhatsApp keessan keessaa waan lama waan dirqama isinitti ta'u waan isin barbaachisuudhaaf irraa gaarii ta'e akkasumas itti fayyadamuun dirqama isinitti ta'e isin garsiisa. Afaan Turaa Assalaamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salaamta isiniin jechuun daganne an Adam Tubeedha. Warroonni gara chaanaala kiyyaa dhuftan anaa dhufuu isiniin jedha. Chaanaala YouTube keessa seentanii gubbaa kanarratti Adam Tubee jettan argachuu dandeessan. Kunoo kana akkuma argaa jirtan kana gubbaarra jiru kana Adam Tubee jedhu kana like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Yoo gaafii qabaattan komentii jalatti naa kaahan dhaamsa kiyya. Barnoonni kiyya har'aa WhatsApp irraa waan lama waan godhachuun isinirraa eeggamu godhachuunillee dirqama itti ta'u isinirratti ta'u isin barsiisa. Inni sunis koodiiwwan lama. Koodiin tokko koodii lakkoofsaan hidhatamu kan abbaan fedhe WhatsApp keessan ittiin fayyadamuu hin dandeenye isiniin duubatti yoo namni dhufee WhatsApp keessan seenillee koodii san gaafata. Ka dhaabbataan itti fayyadamtan immoo ka lammataa WhatsApp keessan jalqabuma yeroo seentan ishaaraa qubaatiin akkamitti akka godhachuu dandeessan aappii tokko malee WhatsApp keessaa ni jira. Namoonni hedduun aappii irraa agarsiisaa jiranii. Ani garuu kan isin agarsiisuu jiru WhatsApp dhuma keessaa WhatsApp keessan akkamitti ishaaraa qubaatiin banachuu dandeessan. Fakkeenyaaf yeroo kana seentan kunoo ishaaraa qubaatiin gaafata aappii tokko malee rakkina aappii tokko malee kan itti fayyadamtanii jechaadha. Sunis karaan itti godhachuu dandeessan karama WhatsApp keessaanii barnoota kiyya haga dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Warroonni ani viidiyoo gadhiisee viidiyoo kiyya jalatti viidiyoo yeroon isinii hojjedhee barnoonni isinii galuu didaa jira irra guddaan nama. Saniifuu barnoota qajeelootti hordofaa viidiyoo hin hifatinaadha. Waan biraa haga dhumaa ilaaltanii waan barnoota isinii ta'u yeroo isinii hojjetame xiyyeeffannoo rakkennaadha. Viidiyoo isin haga dhumaatti daawwadhaan affeerraa gayya nafaana tura. Jalqaba yeroo seennu amma fakkeenyaaf keessaa bahee kanan banee jechaadha. Akkuma yeroo argitan basmaadhaan hin banee kunoo sarara tuqaa sadii asirra jiru tana tuqaa sadii irra bakka tana seenna jechaadha. Bakka tana waggaa seentan kunoo bakka siitingii jedhu kana bakka siitingii jedhu kana asino bakka kana seentanii jechuudha. Ergasii as mallattoo qulfii isinii fida jecha akkaawunti bakka jedhu kana asirra cuqaaftan. Erga asirra cuqaaftanii asirratti bakka kana jecha kun bakka koodii ittiin godhatan koodii bilbila keessanii lakkoofsa kan iimeelaallee ni jira. Garuu irra caalaan karaa salphaa iimeelli nama baduu mala waan ta'eef kanaan godhatanii jechaadha. Kun koodii keessanii jechaadha. Akka fakkeenyaatti yeroo sadii itti naquu qabdanii jechaadha. Kunoo akkas jedhee koodii jaasin gaafata ammas seef gootan jecha akka tana dhoyitanii waan kana qajeelootti godha. Abbaan fedhe WhatsApp keessan isin duubatti itti fayyadamuu danda'u. Fakkeenyaaf kunoo iimeelillee ni jira. Iimeelatti godhachuu barbaannan daayirekti iimeela bilbila keessan qabdan asirratti barreessitanii ergasii next jettanii ammas deebistanii barreessitanii next jettanii seef ta'a jechaadha. Iimeelaallee hidhuu dandeessanii garuu karaa salphaa lachuutu hidhuu hin dandeessan. Garuu irra isinii filatamaan lakkoofsa qofa. Maalii lakkoofsi waan namaan banneefu jechaadha. Ka lammataa immoo ka asii kana mee gubbaa haara walumaan laalla. Asitti asumarratti fakkaatee kunoo bakkuma kanatti jechaadha. Hubadhaa bakki isaa akka isin hin banne kunoo qulfii kanarratti bakka qulfii kanarra asirra cuqaafna jechaadha. Ergasii gaadi as jala dhufnee dhumarratti kan argamu jechaadha. Kunoo bakka kana jechaadha. Asirra cuqaafna. Ergasii ani waan godhaa jiru fakkeenyaaf akka filannoo keessaniitti feetan daqiiqaa tokkotti akka cufuu barbaaddan feetan daqiiqaa 30 akka cufuu barbaaddan feetan daayirektuma hoggaa isin keessa gabbaatan akka cufuu barbaaddan jecha. Fakkeenyaaf mee cufee isin agarsiisa. Amma kun kiyya waan godhadhaa jiruuf of hin godha. Of ergan godhee cufame jechaadha. Amma
ergasii nin banaa jecha hoggaan banuu kunoo ishaaraa na gaafata ishaaraa qubaan irra kaa'aa raayitii godha jecha yoo fakkeenyaaf asirra godhu ogguma keessaa beesan daayirektuma dafee cufa jecha yoon asirra godhe immoo daqiiqa tokko booda cufaa jechaadha ergasii irraa deebina erga irraa deebineen booda kunoo kuni amma kan piinkoodii kanatti godha jecha fakkeenyaaf yoo namni kan banatu ta'u akkasi banata jecha piinkoodii kana gaafata abbaan fedhee waatsaappii keessa fayyadamuu danda'u yoo namni lakkoofsa keessaniin daayirekti waatsaappii banatu erga waatsaappii banamee xumurameen boodatti piinkoodii kana gaafata jecha lakkoofsa 6 isin duraan itti hidhatan san gaafata yoo sanatti hin naqanne abbaan fedhe banuu hin danda'u jecha kabasmaadhaa immoo kunoo ka beekamaadha daayirekti yeroo seentan akkasitti basmaa malee hin banamu ishaaraa qubaa malee hin banamu jechaadha bannoonni kiyya har'aa kana fakkaataa yoo isinitti tole laayik sheer sabskiraayib godhudha akkasumas gaaffii yoo qabaattan komentii jalatti naa kaa'aa waan irratti nu hojjedhaa jettan akkasii barnoonni kiyya har'aa kanuma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.